Egaa kan daawwachaa jirtan sagantaa Yookoo Dooktarii Oduu Qindeessiteef Daraartuu Guddaa galateeffannaa. Dooktar Sanbataa Guuttataa Asooseet Piroofeesarii Yuunivarsiitii Finfinneetti sab ispeeshaalitii dhibee onnee irratti kan hojjetanii wajjin in argama. Egaa Dooktar waa'ee tamboo dubbachuu eegallee jirra. Araada jennee kaasne namoonni yeroo baay'ee rakkoo araadaa keessaa tokko sasila dubbanne nan dhiisa jedhaniiti murteessanii dhiisuu dadhabu itti deebi'anii argamu. Namoota waggaa dheeraa xuuxaa turan aluma tokkoon dhiisuu barbaada achi booddeetti deebi'u. Namoonni araadaa dhiisuu yoo barbaadan maal gochuu qabu mee? Egaan akka ogeessonni saayikaatiriis yeroo baay'ee gorsanitti namoonni fakkeenyaaf waa araadatti ta'ee dhiisuudhaaf tokko murtee barbaada. Abbaan sun murteessuudha. Lammataa deeggarsi sanaaf ta'u jira. Namni sun murteessinaan deeggarsa karaa hawaasaa jiraachuu danda'a. Yookiin immoo akka namootumti xuuxaa turanii dhaabanii deeggarsa kennuu danda'u akkamittiin akka dhaaban. Al tokko tokko warri xuuxuu dhaabuu barbaadan illee walitti dhufanii yeroo isaan wal to'atanii jiraata. Peer jedhan. Peer influence. Isaan wal to'atanii akkaataa itti dhaabuu danda'an irratti yoo murtoo godhatanii wal ilaalanii dhaabuu hin danda'u. Ogeessis immoo isaan deeggaruu hin danda'a. Warra substance use disorders waan akkasii irratti warra hojjetan jiru. Substance using keessaa tokko gaan sijaaraa xuuxuu kanadha. Kan biraa jiru warri amala akkasuma akkuma tamboo kana amala biraadhaan araada amala biraatiin qabamanii warri dhaabuu barbaadanii ogeessonni illee isaan gargaaruu hin danda'u jechuudha. Kun egaan ogeessa warra saayikaatiristii isaan biratti akka caalaa isaan biratti tajaajila isaa argachuu hin danda'u. Inni guddaan garuu murtoodha jechuudha. Al tokko tokko iddoo biyya biraatti yeroo isaan sana waan bakka bu'u kennaniif hin jiraata. Sun garuu amma fakkeenyaaf sijaaraa irratti electronic cigarettes hin jiru. Inni suni amma ta'e hir'isa miidhaan ni fidu. Garuu karaa itti nama sana sijaaraa xuuxuu irraa deebisanii ittiin dhaabsisuu barbaadantu hojjetu jechuudha. Inni kan namni sun murteesseennaan yoo har'a 10 xuuxa ta'e tokko tokkoon fakkeenyaaf murteesseennaan sa'aatii isaa tilmaamee tokko tokkoon hir'isaa yeroo namoonni itti dhaabanis immoo hin jiraata. Al tokkoon dhaabuudhaaf warri yaalan jiru deebisanii itti deebi'u. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni maal godhu tokko tokkoon hir'isaa deemaniitu dhumarratti dhaabuu yaalu jechuudha. Kanaaf wanti kun sammuu irratti waa dhiibbaa qaba. Qaama keenya irratti already biochemically waa tokko jira waan ta'eefi deeggarsi karaa fayyaa godhamu jira jechuudha. So kanaaf namoonni dhaabuudhaaf murteessan deeggarsa fayyaa argachuu qabu akka jechuuti jechuudha. Sirriidha. Namoonni murtoo qabaatanii dhuguma akka tette inni sun hin saffisiisa akkaataa isaatti dhaabuu danda'an. Egaa mata dureen keenya inni guddaan har'a sirriitti irratti haasofnu gaa namoonni araada qaban yookaan tamboo xuuxan kuni rakkoo fayyaa akkamii irratti dhufaa jira. Sana akka isaan sirriitti hubataniif sirriitti ibsinaafi egaa murteen kan isaaniiti dhiisuun murteen kan isaaniiti. Meegaa tamboo xuuxuudhaan rakkoo fayyaa baay'eedha kan nu mudatu akkuma duraatti kaase risk factor jennee yeroo kanaan dura dubbachaa turre keessatti dhibee baay'eedhaaf risk factor yookaan kan nama saaxilu jennee dubbachaa turre tamboo xuuxu. Har'a garuu walitti kompaayilii goone mee tamboo xuuxuun rakkoo fayyaa akkamiitiif nama saaxilaa isaa ilaalu. Tole tarii hawaasa keessatti yeroo gara baadiyyaatti horii yeroo qalanii argiteetta ta'uu danda'a. Foon sirriidhaa fi foon sirrii hin taane akkamittiin adda baafatu.
diimaa ta'uu isaatiif yoo gurraacha'e maalidha kan jedhanii kan isaan yaadan. Foon sanan sodaata. Kan du'eedha. Kan du'eedha. Kan du'e qalanii fidanii jedhu. Yookiin immoo summaadha akkasidha. Mee somba kanarraa yeroo laallu amma fakkii kanarraa ni diimaan jira kan nama nagaati. Innis namni sijaaraa xuuxe sun garuu baay'ee gurraacha'ee jira. Kana jechuun kasaluma wanta kasalitti dibame fakkaata. Kana achirraa kaanii sana arguu dandeenya jechuudha. Yoo sarraa kaane egaa nama akkuma addunyaatti namoota baay'eetu xuuxa. Gara biliyoonii 1.3 harki caalaan gara biyyoota guddataa jiran keessattidha. Egaan rakkoo fayyaa geessisuu ni danda'a. Lammata immoo rakkoo diinagdeeti. Namoota illee gara iyyummaaf illee saaxiluu danda'a yookiin immoo iyyuma keessaa akka isaan hin baaneef illee gochuu danda'a. Maaliif araada qabu waan ta'eef nyaata yookiin hojii biraarra oolfachuu caalaa gara araada sanaatti maallaqa isaanii baasu waan ta'edha. Namni immoo umurii isaa malee du'a. Yookiin immoo dhukkuboota biraadhaaf saaxilamu warra akka strookii fa'aa sanaa yookiin dhibee onnee fa'aa dhibee adda addaatiif saaxilachuudha yookiin kaanseriidhaaf saaxila. Akkuma addunyaatti tokko hubaatiin inni fidu maallaqa garmalee qisaasessa. Fakkeenyaaf akka addunyaatti waggaa tokko keessatti doolaara Ameerikaa tiriliyoona 1.4. Jechuun gara baajeta Itoophiyaa kan waggaa 20-30 ta'a jechuudha. Akka addunyaatti waggaatti jechuudha kun. Baajetii tobaakoorra yookaan tamboo irratti oolu 1.4 trillion US dollar. Baajeta biyya keenya kan waggaa 20 ta'uu danda'a jechuudha. Waggaa 20 nu jiraachisuu danda'a. Matuu namoonni tamboo xuuxuu dhiisanii nuuf erganii. Egaan sanarraa kan yeroo ilaallu qaama nanaa keessa kan inni irratti hubaatiin geessisne hin jiru jechuu ni danda'ama. Gogaarraa kaasee jechuudha. Yoo hirre garuu tokko kaansarii nanna namaa keessa kan kaansarii iddoo hundaatti geessisuu hin danda'a. Gogaa kaasee afaan keessa haa ta'uu, arrabarra haa ta'uu, ujummoo midhaan ittiin liqimsinu, ujummoo qilleensaa, somba irratti, garaacha irratti, tiruu irratti, onnee, deebisee marrummaan fi gadameessa. Mucaa dhalattu irratti illee mucaa fakkeenyaa ulfa irratti warri ulfaa yoo huntuutu ta'e isaan irratti illee mucaa irratti rakkoo hin fida. Ijoollee ol guddattu irratti immoo sammuun isaanii irratti rakkoon akka ta'u gochuu danda'a. Sammuun isaanii guddinni isaa akka inni hubamu gochuu danda'a. Kaansarii alaa onneedhuma dhiiga hiddaa onnee irratti rakkoo fiduu danda'a. Somba ujummoo qilleensaa irratti rakkoo fideetu kaansariin geessisin iyyuu akka bifa asmii fakkaatuun yeroo namni sun hafuura baasee galchuu dadhabu sana fa'aa gochuu danda'a jechuudha. Egaan yeroo ilaallu kaansarii qaama namaa hunda wal ga'uun qabsiisuu hin danda'a. Deebi'ee dhukkuboota nanna keessaa kan sammuu, kan onnee, kan adda addaatiifis nama saaxiluu danda'a jechuudha. Fakkeenya warra huntuutiin afaan fa'aa keessa kaa'atan jiru. Isaan irratti illee afaan keessatti kaansariidha. Afaan keessa saaxiluu danda'a yookiin ujummoo qilleensaa yookiin liqimsuun isaanii nafu gororaa wajjin waan ta'eedhaaf garaachaa yookiin goolloo midhaan ittiin gadi bu'u sanarratti yookiin immoo rajijii irrattis illee akkasuma kaansarii fiduu danda'a. Infekshiniidhaaf saaxiluu hin danda'a. Akkasuma infekshiniin funyaan keessaa yookiin kan sombaa garagaraatiifis nama saaxiluu danda'a. Al tokko amma yeroo rajijii miidhullee yeroo inni karaa sanallee dhukkuba sukkaaraatiif saaxiluu hin jiraata. Kanaaf dhukkubbii hedduu nanna namaa hundumaa kan wal ga'uu danda'uun fi saaxiluu hin danda'a. Tokko tachi keessa mul'ata yookiin lama tachi keessa mul'ata malee nanna nama hundumaatiin wal ga'uu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu egaa kaansariin isa guddaadha jechuudha. Dhibeen namatti fidu keessa. Egaa araadas jennee irra sila araadis dhibee tokkodha. Irratti sana malee jiraachuu hin danda'u jedhanii irratti of gatuunis isa kan biraadha. Egaa tamboon wanti inni itti naman saaxilee hin jiru jennee waamuu dandeenya. Daawwattoonni keenya akka ilaalanii gaafa tamboo tokko xuuxan egaa dhibee amma kana
ofitti fudhataa akka jiranitti understanding gochuu danda'utu irra jira. Hubannoo sanaa qabaachuutu irra jira jenneeti sagantaa kana har'a kan qopheessine. Egaa rakkoo amma kana wanta fidu biyyi tokko yookaan sirni fayyaa biyya tokko regulation yookaan seerawwan jiran maal gochuu qaba kan jedhu irratti dubbachuu danda'utu nurra jira. Sababiin isaa tamboon haala salphaadhaan gaafa argamu rakkasa ta'ee gaafa biyya keenya biyya tokko keessatti akka barbaade namni bitachuu danda'u namoonni gaafa sana amaleeffataa deemanii akka biyyaattis guddinni biyyi irra ga'uun mala hin argamu. Akkuma sila jenne maybe kan biyya keenya baasnee kaa'uu dandeenya amma tiriliyoona 1.4 bajeta USD amma sana keessaa Itoophiyaan immoo meeqa tuutti amma sana keessaa birrii doolaara amma sana keessaa meeqa tuutti jennee baasuu dandeenya maybe daataa gaa argachuu dhiisuu dandeenya gaafa kunnee fi baasnu jechuudha. Suni kapitaala keenya keessaati bahee kan inni biyya kana keessaa bahee deemu. Kanaaf guddina biyya keenya irratti illee dhiibbaa uuma. Kanaaf regulationiin akka biyya keenyaatti ministeerri fayyaa dhiyeenya kana waan baay'ee hojjetaa akka inni turre argineerra. Keessuma alkoolii irratti tamboo irratti miidiyaa kam irrattiyyuu beeksifamuu akka hin qabne akkasumas taaksiin biyya keenyaa sigaaraa irratti akkan dabaluu qabu kaa'anii turan. Garuu still sigaaraan yookaan immoo tamboon baay'ee affordabiliidha. Lafa deemtan hundumaatti argattunna. Kanaaf mee maal ta'uu qaba sanarratti? Eegaan amma seerri akkasii yeroo ba'u wanti inni ilaallatee ba'u jira. Tokko namuma isa tuqu sanaayyuu akka inni hin xuudneef yookiin akka inni dhaabuu qabuu fi wanta godhan. Lammataa warri hin jalqabin akka isaan hin jalqabne. Sadaffaa immoo kan tamboo maalidha? Nama isa xuuxu duwwaa miti. Namni irra taa'ee jiru yookiin maatii isaa keessaa illee warri fooliin sun itti dhufu dhukkuboota sila jenneef saaxilamu. Otoo hin xuuxin iyyuu jechuudha. Kanaaf isaanis ilaallatee ba'a. Kanaaf yeroo wanta akkasii ba'u tokko warra xuuxaa jiran yookiin gara fuulduraatti namoonni hamma ta'e gara sanatti deemuu danda'u sana abdii akka isaan kutan gochuudhaaf akka ta'etti taaksiitti dabaluu birriin ittiin bituu danda'anii akka inni ol ka'u yoo goote galiidha karaa tokko. Garuu inni guddaan maalidha? Namooti murtaa'ee gara dhiisuutti deemu warri immoo jalqabuudhaaf yaadan illee mi'aa yeroo inni ta'u hin jalqaban jechuudha. Sanarraa hambisuun hin danda'ama. Lammata sanarraa darbee maalidha? Namooti amma tamboon egaan akka alkoolii illee miti. Alkooliin abbuma dhuge sana miidha. Inni kun garuu nama bira jirus miidha waan ta'eedhaaf bakka namoonni itti baay'atan public spaces waan akka fakkeenyaaf taaksii keessatti ta'uu danda'a, baasii keessatti ta'uu danda'a, mana keessatti ta'uu danda'a, bakka sanatti reestooraantii ta'uu danda'a, bakka sanatti akka isaan hin xuuxne fi seerri ba'ee jira. Kaan immoo maalidha? Warri xuuxan bakka qopheessuufiin karaa tokko namoota achitti walitti qaba. Deebisees immoo akka namoonni akka waan itti ilaaluu danda'u, akka stigmaattis ilaaluu danda'u waan ta'eedhaaf namoota kan biraarraa adda baafamu. Sanaaf gochi akkasii seerri akkasii yeroo ba'u warra namoota xuuxan hir'isuu danda'a jechuudha akkuma walii galaatti. Na dhibeen ni geessisus sanumaanii hir'isuun hin danda'ama. Seerri akka regulationiin biyya kanatti ba'es I think isaani yeroo dhiyeenya keessatti kan ba'e lafa namni itti baay'atu lafa namni reestooraantii keessa kaafee keessa lafa walga'ii lafa namni baay'een jirutti public institutionii keessatti xuuxuun hin danda'amu. Manneen barnootaa naannoo manneen barnootaa keessatti xuuxuun hin danda'amu kan jedhu seerri kaa'ameera. Egaa biyya keenya keessattis biyyoota Afrikaa baay'ee keessatti seerri hin ba'a garuu seera sana eenyutu enforcii godhaa kan jedhudha gaaffii guddaan kan ka'u. Fakkeenyaaf namni tokko yoo tamboo xuuxe dhuguma poolisiin biyya keenyaa qabee
nama hidhuu danda'a, nama adabuu danda'a kan jedhu gaaffii gara biraa ta'a. Kanaaf namoonni yoo namni isaan bukkeetti xuuxee isaantu ofii isaaniitiif poolisii ta'utu irra jira. Hin xuuxin na bukkeetti jedhanii agresiivii ta'uu danda'utu irra jira. Sababiin isaa namni isa xuuxu sana tuun taane namoonni aarsan namoonni nama sana bukkee taa'anii hafuura baafatan hundinuu dhibee sanaaf saaxilamuu danda'u waan ta'eef akka Tawaakko xuuxaa jiranitti tamboo xuuxaa jiranitti fudhatamaa jira waan ta'eef akka namni isaan biratti hin xuuxne gochuu qabu. Kanaaf yaa seeraa fi enforcement isaa ilaaluunis baay'ee murteessaadha jedheetan yaada. Egaan akka aadaa keenyaatti namni yeroo baay'ee wal saalfata. Kun akka dhukkuba namatti dabarsuutti ilaalamuu qaba. Namni sun yeroo isa biratti dhukkuba natti dabarsaa jira jettee akka sanatti na biratti hin xuuxin jechuuni. Amaleeffachuu qabachuudha. Egaa kana jennee namoonni waa'ee tamboo kana sirriitti hubataniiru jennee abdanna daawwattoonni keenya waa'ee tamboo irratti dhiisuu yoo barbaaddanii hakiimota keessan mariisisuu qabdu, eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Akkasumas namoonni dhiisuu barbaaddan immoo sirriitti karaa saayintifiik ta'e akka hakiimonni isin gargaaraniif hakiimota dubbisuu danda'u isinirra jira. Saayikaatiristii yoo argattan saayikaatiristii yoo dhabdan immoo hakiimota naannoo keessan jiran hakiimota waliigalaa wajjin dubbattanii akka dhiisuu dandeessaniif gargaarsa akka isaan isinii godhanii isiniin jechuu barbaanna. Hanga torbanitti gaaffii kamiyyuu yoo qabaattan 724 irratti bilbila. Dr. Sanbataa maqaa keessaniin guddaan galateeffadha. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hanga torbanitti nagaan.